السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني يا فيا راجرتني رمضان أكم جاء الحمد لله نبراسو مني بريدة الرفلو قباباتك خيستين قورسة قباباتك يسنف إبسو فدا الحمد لله قلتهم على الدنيا جبيستني وان جيسني في بسوهن قبو قرو جريني غنغيسا المنما فإننا هدو قبا akka fedhus hedduu qaba akka fedhusan garuu hin argatu maaliif jennaan akka fedhan qaameef irraa hin argatanii jedhanii jireenya kanarraa akka fiite argachuu hin dandeessu. Kan lammadaa jireenya addunyaa kun fatanaadha. Wanni irratti uumamteef fatanamuudhaaf hamtuunis dhuftii toltuunis dhuftii gammachuunis dhuftii gaddiinis dhufa. Kana hunda keessa hangam takka sabrii qabda hangam takka obsa qabda rabbiin si ilaaluudhaaf si fatana. فتنات أنا قروتي وان كان ربي نفدي ربي خالق أن نفدي ربي راون نكون ندفيته فتنات أنا أوبسان دبرسو لك بداية جورا حالا نما خيسير وانا غيستين كما خيان أوبسان برباجسا خلا مدام دوايتي سنة برباجسا بيخنا دفية تكاغ بيهم بيخو يعني دلقا أفغانين قبو ملي تكاغ بيه بكتا كدقين بيخو مالف جنان بكتا كيوني فين دقي bakka bashannanaa waan dhagee ilmaan kiyyaan dhagaama ijoolleetii yaadadda isaan malee wanni takka waan itti hin tolleef jecha takka bakka takka gabbeen beeku warra kunoo geeleetii takka ganna baaste masgiida dheeyne masgiidni kun masgiida seenaatii baada gurgureetan moo footoo honeetan nuun hin jeynaadha masgiida seenaatii namni hundi footootti ka'aa namni hundi viidiyoo itti maraa kaameramaan arabaati jira kamaalaqaan lee footoo sikaasu nuti garuu silkumaan kakaane saniifuu kanoonni isinii ibseef maalumaa xiqqoo tan akka isin ibaada gurgureet ammoo footootti ka'ureetan akka nuun hin jenneefin isiniif himee dhiifama maskiinni hedduu bareeda daawwachaatuma gorsa kee kan dhaggeeffadha. Akkumaan isiniin jee akka ifin feetu qaama ifirraa hin argattu akkaan ifin fedhe silaa ifirraa argadde har'aan tana'anii asin jiru bakkeen hin jiru bakka biraatii yaadni qiyyaas yaada biraatii fedhinnaan qiyyaas fedhinnaa biraatii haadhaa fi abbaan qiyya bakka amma jiran kana hin jiranii anis bakkaan amma yeroo kana hin jiru takka faara wanni silaa ta'uu qabaan ilmaan qiyyaa hojjetan boo silaa akka fedhinnaa fi namni ifirraa argate kan lammadaa silaa haadhaa fi abbaa qiyya fa'aa hajji geessu kan sadaffaa jireenya bareedaa ta'u garuu alhamdulillah rabbil alamin namni fayyaa qabu waan dhabe hin qabu fayyaa qabna haadha fi abbaan keenyas fayyanuu qaban ilmaan kiyyaallee addaan fagaadheen malee fayyanaaf qabanii garuu addunyaan fatanaadha fatanaa tana immoo rabbii waa hedduu si fida kana hundoonni si fiduuf si fatanuuf si fida maaliif wanni kun na dhufee jettee if gaafachuu hin dandeessu ati maaliif jennaan rabbiin khaalinni addunyaa kanarra wanni si hin mudanne hin jirtu ilmi namaa lubbumaan jiraatee wanni isa hin mudanne hin jirtu garuu mudannoo tana haalli ati dabarsuu qabdu haala wanni addunyaa tanarra jira hundi si sababa ta'a malee rabbi khaalinni isas si khatabee jira wanni na mudate kun hamtuun feeti yoo si mudattes rabbi khaaliqa kiyyaan nafidee toltu yoo si mudattes alhamdulillah rabbil alamin qatoltu tanaan nagihee yoo hamtuun si dhuftes yaa Allah si nafidee tatana caaltu narraa qabeetti madu'aa godhatteetuma rabbi khaaliqa waan kana nafideetti yoo sabbarte waa hunda keessa dabruu dandeessaa jechuudha maaliif jennaan addunyaa tanarra wanni nama hin mudanne hin jirtu lubbuun jiraadheetiin ilmaa kiyyaa hojjetta bihee kophaa kiyya guyya takka ilmaa kiyyaa ala bulajee yaadee hin beeku garuu kunoo subhaanallah ma baay'ee sadi fixutti hin jira eegaan ijoolleetii yaan adda beechu baatee afur fixutti hin jira saniifuu allahumma laka alhamdi jireenya kana keessa waan nama mudanne hin jirtu waan nama mudataasan obsumaan rabbiin nafideen sababaan ta'e ilmi namaa sababaan ta'aa garuu rabbiitu bakka kana ni ejjattaa bakka kana ni dhaabbattaa waan kana ni gootaa ji'ee yoo rabbiin khaalinni siif hin katabin ilmi namaa mataa kee bichaadhaan waan kana sossootee godhuu hin dandeessu viidiyoon amboo isaan namni arkee irra guddaan tiktok irrattis viidiyoo hedduun arkee gama keessaatiin naa dhufees kaanus ati akkami ijoollee san listi deemta akkami maaree gosi dandeessa garuu jireenya dhuunfaa mataa kiyyaatiin qaba jireenya dhuunfaa mataa kiyyaa baruudhaaf hedduu yaalii godhuun bareedaa miti ilma namaa irratti jireenya hanqa muraasa takka barsantii dhibbarraa yoon takka isin garsiise malee jireenya dhuunfaa mataa ifii qaba namni hundi miidiyaa hundi jaamaa kun miidiyaa irraa jireenya keenya kadhugaa irraa barsantii dhibbarraa yoo 5 agarsiisne guddaadha jechuudha 95 jireenya keenya kadhuunfaati arkuun hin ta'u mudannoo hedduu jira chaalenjii hedduu jira jireenya kana keessa saniifuu
nama hedduu jira silaa sagalee isaanii san dhageessisuun qofalchisti tiktok irratti illee waa hedduu asee jira jireenya kana keessa wanni tahaa wanni nama mudataa rabbi khaaliqaa si kataba garuu ati sababani taata irranni tattaafatta irranni hojjetta garuu wanni kun rabbii si katabee jira khaanu sarree ilmaan keetirraa Ijipti deeyxeeti qobaatee soo manta isaan sijjisoo manani kanji rabbii khaaliqaa na katabeera ana qofoozo hin taane ilma namaa hedduudha jireenya keessa mudannoo yeroo isin mudatte waan isin mudate san qalbii keessan jalaa hambistanii yaa Allah yaa Rahmaan yaa Rabbi si waan kana nafide alhamdulillah tanii furachuu qabdanii nama hedduu miidiyaa irratti kame ol baatee boochaa maal jira miidiyaa irratti ol been buunyaan kabajaa fi mas waa ilmaa kiyyaa gisin dubbadeenumaan booya akkasiin isiniin ja'a silaa viidiyoo kun dheerate haasoo hedduun qaba garuu viidiyoodhaatu gabaabbatee masgiida keessallee akkuma agartan sani bashannannee itti yaanee as yaanee maashaallah tabarakallah masgiidni gaa keessa deemteetu hin futtu akkasiin isiniin ja'a inshaa Allah akkasiin tolabduun qaba akkuma isiniin jislaa bakka hedduun dhaqee vlog masrii isin garsiisa garuu xiqqishoo tasgabbiin qabu yaanni ilmaaniitis waan heddummaatee jiruuf natti inshaa Allah fuulduraaf garuu waa hedduu isiniif marajee yaada qaba arra garuu viidiyoo gabaabaa kana isin qabadhee dhufe hanqa viidiyoo biraatti wajjitti ibnu nageenyaaf tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh yoorina mufattan immoo difamana godha isin mufachiisa asoo qiyya keessatti ya rabbi ya mawla arjoo manike wa hunda jala nubuufte karaa daandii qajeela ya rabbi milki sirra qajeela Farungeeti ya rabbi ya mawla arjoo manike wa hunda jala nubuufte karaa daandii qajeela ya rabbi nasri diini qajeela bismillahi jedhee jalqabuudha ka'e maqaa rabbii guddaa waa hundaa ol ta'e yaa kan rahmanni isaa ni'maa honga ga'e gooftaa waatti qindeeffamurra of ga'e khalqii jiraachisee duniyaarra nu kaa'e galanne kan saateeti isaarraa nu ga'e of gargaarsifadhee waa dubbadda ka'e gooftaa islaamummaa qalbiirra nu kaa'e rahmata isaa keessaa too'idhaan nu faa'e amanuun amaana rabbi nurka kaa'e warrattiin jiraate duniyaatti qophaa'e warra bara akhiraa dhaqeetti milkaa'e ta'uu si kadhannaa yaa mootii ol ta'e warra najaa bahee ta'uu si kajeella yaa rabbi nasri diini kajeella alhamdulillahi tola rabbi keenya khalqee jiraachise duniyaarra nu keenyaan arjoo masaa keessaa wal arguu dandeenya jalqaba salaamtaa jenne sinin keenya nagaan koo si naga'u yaa ummat